Koodii kana barreessuudhaan bilbilli kan keessan xalafamee jiraachuu isaa dhiisuu isaa adda baasuu dandeessu gara jechuudha. Dawwalii keenyaan seenna erga haala kanaatiin irra seenne haala kanaatiin immoo ni barreessina jechuudha. Sana booda irratti ni dawwalla. Sana boodatti qo'annoo sana kun haala kanaatiin jechuudha. Amma kan koo not forward naan jedhetti kan inni jiru jechuudha. Xalafamee hin jiru. Keessan immoo jechuudha not kan isin hin jedhu taanaan xalafamee jiraachuu isaa isin mul'isa jechuudha. Amma guutummaan guutuutti jechuudha xalafamee hin jiru jechuudha. Sana booda okkee jennee irraa baanaa jechuudha. Gara xalafamee jiraaf hin jiru immoo yoo shakkitan immoo jechuudha irraa balleessuu namoonni barbaadan immoo dursa garuu viidiyoo kana laayik godhaa. Sana booda ammas bakka dawwalii keenyaan seenna erga haala kanaatiin irra seenne ammas irratti haala kanaatiin ammas ni barreessina. Sana booda ammas irratti ni dawwallaa jechuudha. Kunoo guutummaan guutuutti irraa kaasuudhaaf illee jechuudha koodii kana barreessuudhaan guutummaan guutuutti successful jedhee jira. Okkee ni jennee irraa baana jechuudha. Guutummaan guutuutti irraa balleessina jirra jechuudha. Viidiyoo kana laayik godhaa, sheerii illee achuma itti dabalaa, sabiskiraayib godhaa namoonni haaraa taatan immoo.